diimaa bareedaa kana xarabeessaa gubbaa taa'ee tasbiidhamu. Du'aan tokko lafa taa'a. Tokko fannisaniiti fannoo jira. Hoggaa ol naqani akkuma tokko taane akka taanee hin beeynu. Isin ajjeesuudhaaf deemu kun dhaaba kami? Achi booda bultii 10 takka hin bayfannaan. Duruun deedaanuu. Xaayirii fi Magarsaa dura bu'aa fi barreessaa taatanii filamtan kun kanuma damee afaan bakka jiru kana moo dhaaba kami? Jarjaratti jara kana fixuu qabna jedhanii fuudhanii xaayirii waan achi baasanii harka dudduubatti hidhanii isa dhawan xaayirii maammakkanii siin jookan. Yeroo kun bara meeqa gaafa gartee osoo adda bilisummaa Islaamaa Oromiyaa osoo hin dhaabbiin dura hidhanii hoggaa isaan na fuudhan. Hoggansi dhaabaa eenyufaadha yeroo kana? Obboleessa Abiyyi Ahmad siigalee Mahammad Awwal Ahmad Ali kanaa wajjin socho'aa ture nama 48 achirraa feeneeti qaxxitaa xayyaara dargaggoon Suudaan. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadhaa kun barkoo miidiyaadhaa barkoo miidiyaan miidiyaa keessan kana like share subscribe godhaa isin jenna. Akkuma beekamu barkoo miidiyaan dhimmoota siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa irratti namoota garaagaraa keessummaa qabatee kan isin dhiyeessuu akka ta'e quba qabdanii. Arras akkuma beekamu keessummaa jabaa tokko nama qabsoo Oromoo keessatti guddatee qabsoo Oromoo keessatti wareegama hedduu kafalee isin dhiyeessinee jirra. Viidiyoo keenya kana hanga dhumaatti nu daawwadhaa. Warri gartee subscribe godhin subscribe godhaadha. Channel keenya kana warri gartee daawwattan share waliif godhaadha. Comments nu godhaa yaada nu kennaadha. WhatsApp keenyaa fi fuula Facebook keenya irrattis yaada keessan nu qoodaa. Turtii gaarii isin jenna. Mee adeera kiyya afeeraa teenya kabajjee gartee yeroo gabaabduutti si afeeraa teenya kabajjee barkoo miidiyaa irratti nu dhiyaachuu keetiif hedduu galatoomii. Mee maatii barkoo miidiyaa waliin wal nu bari. Naafeeroo keessaniif baay'ee galatoomaadha. Maatii barkoo miidiyaadha akkuma jiruttu walumaa galattuu galatoomaan jaanii kana dhageeffatus walumaa wajji. Akkas jee wal isin barsiisuudhaaf animmoo maqaan kiyya Magarsaa Qilxuu Katabee jechuudhaan hin beekamaa. Kanammoo dhaloota warraa Salaahaddin Mahammad Umarii akkas yaane kana inni beekamu iddoon ammoo dhaloota kiyyaatis gaara mul'ataa aanaa battannooti. Nama akkasiitii jechuu barbaadeeti. Bifa kanaanin gaa isinii wajjin wal baraa akkasin naawwadha. Ayyaa jiru hedduu galatoomi sagalee sirriitti ol fuuta. Guutaan TikTok kun si biraa sagalee biraa gugguura. Sagalee mutii ol fuuta jalumatti waan biraa takka okeedha. Sagalee sirriitti ol fuuta. Adeeroon maqaan kee haqabsoo Magarsaa Qilxuu Katabeeti. Maqaan warra sii baase immoo Saaladdiini. Mee dhalattee guddattee gaara mul'ataati. Gaara mul'ataa baddannoodha. Baddannoon waa hedduun beekamti. Qabsoo fi qabsaawota Oromoo lafee duudaa taatee fi gartee hanga ammaatti illee namoota beekamaa fi namoota gumaacha Oromoo taasisan hedduu takka nu gumaachite. Mee dhalootaa fi guddinni baddannootti akkam ture gaafa keessan san? Ani ijoollummaa kiyyaanaa xiqqaadhaatiin gaafa keenya san kaa beeytaa dhaloota amata lakkaawwachuun yookaan baraan lakkaawwachuun sun dilas hin jirtu. Gaafa geeyirii faa jedhaniiti zabana geeyirii faa jedhanii gaafa gartee 64 gaafa wanniidhaa jedhaniiti lola Hizbullaa faa jedhanii gaafa san faa dhalatee jedhanii gaafa sadii xabbiyyoo faa jedhan waan akkasii santu ture gaafa keenya akkasuma wajjin immoo ani haga dhaloota kiyya 12 yookaan amata waggaa 12 biyya itti dhaladheen ture achirraa ka'eetiin duuba gaafa barnoota amantaa si galee barnoota amantaadhaa yookaan galuu akkaan barbaadu hin taane sababa sanirraa kan ka'e abbaan kiyya obboleessa kiyya kanatti narra guddaadhaa barnoota amantaa islaamaa isa galchee ana mana barnoota ammayyaa na galchee bifa saniin akkasitti haga tokko barnoota jalqabaa waa barachaa ture. Nu akkasirra jiru sooressi jaarraa abbaa gadaa afaan dhufanii battannoo dhawanii yeroo isaan
baddanoo dhawan sana nuti ganama qilxuu sheemamman nuuroo jedhaniiti yookaan dhawanii gaddachaan achi faxara nyaachisanii achitti dhayne achitti yerootti dhayne duuba waan nuun jaani aboo nuti namni hundi isin jala yaa'uu fi isinii wajjin hirmaachuu barbaada jedhanii warreen warra gurguddaa dubbisee yookaan tana duuba nuti amma qawwee harkaan meeshaan qabnu meeshaa keenya nuti horachaa tokko tokkoon akkasitti deemutti jirraa Somaalee deemaa wanti qabsooytaniif Oromoodhaa biyya keessaniif qabsooytanii Somaaleelleen biyya teessan saamichaa fi as dhufaa jirti kana waan taateef jecha achitti barattanii hidhattanii dhufuu dandeessanii nuun jee ture sababa sanirraa kan ka'e anaa umriin tiyyaa amata 12 kan hin qabsootti makame jechuudha. Hedduu gaariidha, hedduu bareeda. Osoo ijoolleeti qabsoo hidhannootti seente mee qabsoo Oromootti seenuu duratti naannoo keessanitti wanni harkaa guddatan wanni tahaa ture qabsoo Oromootiin wajjin wal qabatee waan akkamtu ture yeroo keessan san? Yeroo keenya wanni ture dura achi duran nuti amma akka akaakoo kiyyaatti akaakoo kiyya Kabiir Umar jedhameeti beekama nama gartee sochii calanqoo dhaqqabee nama malkanyaa fi nafxanyaallee dhaqqabe gaa Haayila Sillaaseen caphee xaaliyaan eega biyya qabate naftanya taate achi dura immoo malkanyaa turte lamaanuu nama beeku waan ta'eef jecha roorroon jirtu tun akkam akka turtee fi uummanni keenya akkatti miidhame gabrummaan tuni qooshaa daa'isisanii kaan immoo farshoo baachisanii kaan immoo ooyiruu haramsiisanii beela qooshaa daa'isisanii baadhachiisanii hin taane jedhanii galchuu fi rakkoon adda addaa uummata keenyarra gahuu kana nuuf ibsaa ture nu barsiisaate ture mana isaanii ajjeeranii torbaan keessaa mana yeroo sadii mana isa hojii isaanii hojjetanii hojii malkanyaa achi booda immoo torbaan guyyaa afran hafe kana waan fi hojjetanii yommuu kan gatteen hojjenne taate dhagaa nama fannisuutu jira dhagaa jedhaniiti dhagaan kun akkami jennaani dhagaan zanyaa jedhanii ka uraati gurguddaa kana uraniiti shanshalaataa nama fannisanii xaafii nama haamsisanii wantoota akkanaa ture uummanni keenya rakkoo kanaa keessa ture nama kana immoo ofirraa dhoorkuun haqaa yoo dandeessanii loltaani yoo dadhabde immoo karaa bitaa baateetitti dhuuftaa je isaanuma kanaaf jibbisiisuuf kanaaf jecha wantoota akkasii keessa turre naannoon keenya kana barachaati turree harkaan jibbaa turree bifa kanaan waan turreef jecha adeemsa akkanaa dhufe jennaani namni itti hirmaachuun dirqama ta'ee bifti nuti keessa turre tana jechuudha. Numa ammaas akkasii jiru yeroo ammaan tanagaa sooressi jaarraa abbaa gadaa afaan dhufanii isaanii nama tana qabxii tanatti deemna akkaataan itti guddatan dhagaa guddatan jechuun roorroo alagaatii fi gartee uummanni keenya immoo mirga isaa kana falmachuu qabu akaakuu fi baabura dhagaa guddatanii jechuun kanaatu isin kakaasee jechuun qabsootti mee qabsoo hidhannootti akkamitti seentee bara kam seentee eessatti mee osoo gartee barachuuf jirtuuti mee akkamitti gara qabsoo hidhannootti seente? Sababaan ammaan tana ibsa kanarraa jalqabee qunnamtiin tuni nuuf toltetti fedhii keenya taate. Kanaafuu ani qabsootti hirmaachuun kiyya akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1977 jalqaba jechuudha. Ani kan qabsootti seenee jechuudha. Qabsoo hidhannoodhaa nuti biyya Somaalee Shimbiraalii bakka jedhanitti barnoota fudhannee 77 ji'a ja'a eegaa achitti barannee booda gara biyyaatti deebinee akkuma deebinetti immaas qabsoo Oromootti makamne qabsoo Oromootti hoggaa makamnummaas anaa fi Ibsaa Lubeedhaa maadiin amma Ameerika jiraa Elemoo Qilxuu jedhanii hara dannabaatti nuti gola qabbanaa jedhanii hara dannabaatii gaditti muraasa qeeransaa hanga tokko barsiisaa turre bifa kanaani qabsootti dabalamnee jechuudha gabaabumatti. Hedduu bareedduudha. Qabsoon hidhannoo akka qabsoo gartee karaa nagaatii fi akka qabsoo biraatii miti. Bu'aa bahii hedduu qabdi, hedduu ulfaatti. Mee guyyaa dura sooressa jaarraa abbaa gadaatii wajjin wal qunnamtan ni yaadatta? Guyyaa wajji yaadachuu baadhullee akka gaarii
kanatti yaadadha guyyaa wajjin yaadachuun kiyya garuu ulfaata. Maaliif jennaan akkuma reefu maqaa isii dha'e yeroo bara lakkoofnu san keessa hin turre nuti yeroo san keessatti waan ta'eef jecha akka dhufnetti isaa akka isaan dhufanii magaala Baddannoo rukutanitti nuti isaanitti makamuuf turre jechuudha. Isaan ammaas achii gaddeebinaan gaa sochii adda addaa godhanii sochii isaan godhan sana eegas booda dhufnee nuti irratti hirmaachuun jechuudha. Sochii dhooqa jimaa hajiitii fi qululloo fi manyoo akka achiin gaa huffee fi kana eegasa booda nuti kana irratti hirmaannee keessa wajjin turuun achiin baanee burqaa saawaatii fi bareedaa fi eeldaa'ee fi naannawa kana diimaa tirtiraatii fi waacuu fi wala qabbanaa diimaa tirtiraa kana keessa waliin naanna'uun kaa eegasan booda jechuudha. Ayyee mee guyyaa dura walitti dhuftan sooressaa wajjin namoota wajjin qabsoo dabalamtan wajjin wanni gartee sooressi dura isiniin jee yookaan gartee akkaataan duratti inni qajeelfama adda addaa isinii kannee akkaataan isin simatee maal fakkaata? Sooressi yeroo sangaa shabaaba dargaggeessa jechuu dandeenya yeroodhaa. Nama arrii yeroo san takkaa fi lama akkasitti jechuun kaamataa keessaa tuttuutee jirtu nama ifirra taa'u. Ogguma takka illee nama xuullee ifirra taa'u malee nama gattaa'ee nama haasofsiisuu miti. Oggaa ifirra taa'u haa ija isaatii wajjiin wanti nuti itti beeknu jaarraa abbaa gadaa yeroo san keessatti oduun ammaas uummata keessa jirtu ooliyaa fi oolummaa keessammaas nama gartee gurmuu mirgaa tanarraa ifaan akka ajaa'ibaatti bahuu jaanii kun immoo dhoofamee jiranuun jaanii. Kanaafuu bifa sanii wajji wal qabsiifnee sooressi gabrummaa jala jirra gabrummaa tana jalaa bahuu qabna nuti uummata Oromooti. Uummanni Oromoo uummata guddaadha uummata akkanaati. Kanaafuu gaxaantummaa kana jalaa kan nu baasu yookaanee warra naftanyaa malkanyaa kana duuba nuti tarkaanfii yoo fudhanne qofa akka ajjeefnee yoo garsiifne namaas ajjeesuu beekan jedhanii akka isaan nu baran nu hubatan bifa kana iyyuu sochoone ijaaramne maqaadhaaf adda bilisummaa Oromooti yoo sochoone baay'ee waan takka irra gahuu dandeenya. Carraan arraan ta'e jirus carraa guddaadha. Waa baay'ee nutti himaa ture waan yaadannu keessaa ammallee waa baay'ee tu'afa jechuudha. Hedduu gaariidha. Mee eega qabsootti dabalamtan bara isin dabalamtan kana sochiin qabsoo keessatti taasisuu eegaltan maal ture mee jalqaba irratti sochiin taasiftan bakkoota akka mareef maqaa dhadhooytu sochii taasiftan diina gartee dha'uudhaa fi gartee bakka tarkaanfii fudhatan keessaa mee sochiin jalqaba fudhatan maal ture? Sochiin ijaarmanii loltuu waraanaa adda bilisummaa Oromoo waraana guddaa ture. Namni akka jirutti fedhii sanii wajji wal qabsiisee Somaalee keessaa hidhate Dargii keessaa hidhates akka jirutti itti dabalamaa deemuudhaan waraanni baay'ee guddatee buttooletti addaan ramadame jechuudha. Akka adda addaatti buttaa bahaa jaamee waraana bahaa jaamee goleen faan itti gaafatan harmaayaa fi naannawa kana kan jiru cabsaa waarii oofaan kan ammas walakkaa gaara mul'ataa cinaa kan isaantu harkaa qaba ture. Achi ammoo naannoo wanni burqaa tirtiraatiin akkasuma tortora qallaa tortora guddaadhaan kana haaruutu itti gaafatamaa ture. Elemo kaniin ammas hin jiru kun immoo eegasan inni kaa'u nama nurra guddaa waan ta'eef jecha karaa jaajarraa jalqabee raamisiin akkasitti bareeda kana abbaa buttaa isaatu ture. Guyyaa ibsaa abbaan ammaa gadaa uumbannaafaan warra buttaa asaboot turanii. Kanaafuu sochiin immoo lolaa gaafa sanii bakka adda addaatti lolli ni jira garuu Somaalee wajji waan lolli jiruuf jecha Dargii waan garas deemuuf jecha ijaaruuf fi sochiin keenya babal'achaa dhufu bakka takka takkatti tarkaanfii fudhachuu yoo taate malee hedduu fuula gama keenya deebisanii turre jechuu yeroo san keessatti eegamma Somaaleen cabte fuula gara keenya deebisuun jechuu lolli humnaan nurratti deebi'ee lolli jajjabaan taasifamuun achi booda jechuudha. Hedduu gaariidha. Hedduu bareedaadha. Namoota ammallee lubbuun namoota jiru jira namoota kaata keessaa namoota akka golee fa'aan gartee qabsaa'ota buleeyyiidha namoota wajjin turtanii. Mee gaafa waliin bu'iinsi gartee adda biinsi ABO jidduutti taasifame san
Amana dhageessa. nin daga Ayyee. ifaan sirraa deddeemu jira malee ifaan sirraa deddeemu jira reefu duraan efu ture amma xiqqoo si dukkanaa akkana godhe akkammaa kanatti akkammaa ifu kanatti akkana namoota akka goleefaa namoota hedduu wajjin qabsoo keessa turtanii mee wali bu'insa aabaa keessatti mudate wali bu'insa akkamiin ilaaltaati gaafa san? Ijoollummaan nama gartee nu hanqiftu waan jiru ni beeknaa nuti nu tortora jiruuhi bartola bakka jaanitti baaruu fi sooressifaan nu bira dabranii gara Haramaayaa gamana kutanii yeroo gamana nu bira dabran kana keessatti sochii waan jiru waliin deemnaa quba qabna jechuudha. Eega san booda walga'ii irrattis walitti haasoyni ni ture, ibsinillee ni ture. Garuu rakkoon suni rakkoo fokkattuudha waan ta'eef jecha bara baay'ee waan kana ibsaati turre. Rakkoon tun rakkoo sirriitii miti. Tasooreessa jaarraa abbaa gadaa irraa hubanne, tamullis abbaa gadaa irraa hubanne caalaa qaama manguddoo kan yeroo san jiruu fi Sheemamata karrootis yeroo san keessatti isaanis bakka takka waliin turre ibsa yeroo san jiru wajji wal qabsiifne yoo laalle haalli yeroo san jiru haala fokkataatu ture. Bakka tana irratti xiqqoo ibsa kan hin kennu yoo jiraate yeroo waraanni ammaan tana humna godhatee socho'aa jiru kaniin jaarmayaan bakka hunda harargee ba'aa wal ga'aa jira ju'ana. Wanni ture barattoota dargiin tarkaanfii qayyishibir maal jettee tarkaanfii irratti fudhattee turte tarkaanfii kanarraa kan ka'e harki tokko karaa jaajaatiin seena harki tokko karaa Haramaayaatiin seena jechuudha. Namoonni kun hundinuu sanyii adda addaa qabatanii dhufanii jechuudha. Meesoonii fi icaatii jechuudha jarri kun. Warri kun ifiif walgata achuma dhaabuma keessattuu jechuudha. Amma fakkeenyaaf harroo dhayitee wanni ati hubachuu dandeessu jirti. Harrootti immoo hunkuuftuutu jira. Yoo namni har'a 15 dhufe yookaan 50 ta'ee dhufe namni lamarraa hambifamaa namni kun barnootaa fi karaa lixaatti ergame jaameeti eedanuu hallayyaa tanatti guuranii gataa turanii kan jaajaatis bifa saniin rakkoon adda addaa irra geessee kunis dhumaa ture. Wanti kun immoo hedduu qabsaa'ota keessatti waa hedduu dhageessisaa turte shakkii adda addaa uumaa turte kanarraa kan ka'een sochiin isaa wantiin godhamu kunii fi ammaas warri dhufe kun fakkeenyaaf amma badhoo dachaasaa yookaan damma isaa sabaa kan sochii cimaa yeroo saniif godhaa ture. Gaazexaa sagalee bosonaa kabaasaa ture isaan dura ka ture kuni akka waan dammaqa qabsoo bilisummaa sabaa irratti dammaqeeti jechuudha. Akkasitti beeynaasi akkasi fudhanna jechuudha. Warri immoo boodarra dhufe kun immoo baaruun hangafee qabsoo sabaa osoo hin ta'in kan nu baasu qabsoo gitaati. Qabsoon gitaa dafteeti nu shaffisiifti. Ummanni cunqurfamaan nu wajjin cunqurfame baay'eetu jira. Kanaafuu adeemsi kun nun baasu waanjuu haasofni deemee qabsaa'ota keessallee faca'aa ture. Inni kun deemeeti saaqatarraa ka'ee yeroo saaqatarraa ka'ee jaaja kana fixee bakka hunda wal ga'e jechuudha adeemsi kun. Haa ta'u kun osuma jiruu walitti bu'insi damma isaa sabaa kunii fi kabaaruu dhufe wanti isaan achi duubaa qabaddu hin beekne waldhaba isaanii ka duuba jiruus hin beekne. Garuu immoo waldhabni isaanii qabsoo sabaaf qabsoo gitaa irratti jalqabuma ka waldhaban jechuudha. Qabsoo sabaa fi qabsoo gitaa irratti waldhabadi. Iddi immoo akka jirutti tokkoffaa biyya tana tagaara nuu taate ta caakkaa nuu taate caakkaa kan nuu taate gaara osoo hin ta'in muka osoo hin ta'in nama waan taateef jecha bikki qabsoodhaaf bu'aa qabdu tana tokkoffaa kana. Lammaffaa maal jaa qabsoo sabaati nuti haa gabroomneen sabaani malee gitaanii miti. Kana waan ta'eef jecha qabsoo nu baaftu qabsoo sabaatii jaa. Kun immoo qabsoo gitaa jaa. Waldhabni isaanii bakka tana mucaan rakkoo qabaadha. Rakkoo qabaan tun deemteeti gabaabumatti rakkoon tun deemtee maal fudhatte?
sadarkaa jibbaa hamtuurra fudhattee mucaanni maraatee buqqee matadhaa maal jedhaniin immaasi eegee hoolaa matatti buusaa waan adda addaa kanaatu deemaa ture qoosaanii. Qoosaan sun egaa odoo deemtu osoo deemtuu tu'i egaa harroorra waliin gaanii yeroo harroorra waliin gaan gaa wal dhaba mul'isii fi kan golee faa iddoo tureetu jira waa'ee dargii wajjaasa'uu irratti waan san araarsanii haafinnuu jedhanii araarsanii fixanii eega sun raawwatte booda mul'is deemee akkamitti akka fiduu danda'u leencoo lataa akkamitti fiduu danda'a kajuutti haasofni godhamee ergame mul'is abbaa gadaa fidee dhufe. Yeroo fidanii dhufan yeruma dhufan san keessatti adeeminsi isaanii jijjiirame jechuudha. Akkamitti wanti isaan waliigaltee kophaatu jira. Marii kophaa qaban. Marii walii wajjin qaban malee kophaa qaban. Sooresifaan biraa bobbaan mul'is ammoo leencoo akkatti gaggeessuu sinqii barbaada baay'ee innis deeme. Warri keenya bira jiru hundi Abduu Jaliil faanis deeman namni hundi biraa yaa'ee jira yeroo tana keessatti isaan qofaan walitti hafe. Caala eenyu lataatii fi baaruu tumsaatii fi leencoo walitti hafe. Isaan mari'ataniiti damma isaa fitti haaman jechuudha. Badoo dachaa isaa fitti haamanii jechuudha. Fitti haamanii fitti haaminsa kana keessatti warri bira jiru kitaabatti kennee jaa baaruun. Garuu immoo kitaabatti kennuu san keessatti tarkaanfiin fuudhamte suni taphaadhoon fuudhemu tajabanyaa waan namni isaan dammaisan tarkaanfii fudhatamu tarkaanfii gattee rasaasa baasuu sanka garamii baate kajuu ammallee shakkii keessa ture jechuudha yeruma sanirraa jalqabeetu haga ammatti illee wanti ifa ta'e hin jiru waan sanirraa kan ka'e isaan lamaan rasaasa walitti inni rasaasatti banu baaruun akkasitti rukutamee eega san booda harki tokko zabanyaan baaruu mucaa maali damma isaa miila keessa rukuttee eega rukutamee booda damma isaanii fi fitti wanni laagattiif qabee mataa facaasee jimatti hirkatee hafee bifa saniin egaa damma isaan dura lubbuun baatee osoo warri haakimaa baaruun dhaqqabin baaruun makriiba lubbuun keessaa baatee bifa kanaani rakkoon sun uumamti. Rakkoon sun duuba akkamitti akka laaltanii akkamitti laaltaa waan ta'uu miti. Waan gufuu uummata Oromootiif qabsoo bilisummaa Oromootiif gufuu guddoo ta'e jechuudha. Lubbuu dhaloota Oromootiif illee khasaaraa guddoo waan uume jechuudha. Wanni godhame suni taate eega taate san immoo warri itti fayyadame maalitti wanti isaaniif keessaa qaban baay'ee jira. Namni guddaan dubbachuu ulfaatu hedduutu jira. Waan sanirraa kan ka'e qabsoon asii haate tuni maqaan asii guddatee qabsoo adda bilisummaa Oromoo jee ka'e kun baduu qaba waan juutu tattaaffiin godhame jechuudha. Suni akkamitti itti fayyadame sooressa jaarraa abbaa gadaatu baaruu ajjeesisiise waan juuni labsi godhame. Haa ta'u malee suni wanni mul'isa abbaa gadaa fuudheeti wanni Jabuutii geesse mana Bakaree Usmaanitti buuse limoon Bakaree huccuu irraa dhiiteeti isaan san duuba qubsiiste eega qubsiisanii booda sheekotii yaamanii sheekotiin ka adeemsi wanni haasawamaatuun waan kun waan bareedaadhaa miti mee bifa kana adda baafannuu yaaniini sababa sanirraa kan ka'e mul'is ka deebi'ee fi fincila bobbaasaan godherraa kan ka'e sooressifaanis duuba baankaa rakkoo kana sirreessuu qabna jedhanii ba'anii hoggaa baankaa Jabuutitti walitti dhufanii manguddoon iddoo seente ulamaa fi manguddoon gaa hedduu kan akka Yusuf Kaalos kun kan akka Dr. Abdulmajiid Raaree kan akka Sheekh Bakrii kanaatu Sheekh Bakrii Yusuf Turki baay'ee dhagaa warri isaan waan kan iddoo seene Sheekh Jibriil Faalleen warra keessa jiru iddoo seenanii akkamitti rakkoon kun egaa waan akkanaa deemaa wanti kun dhugaan isiidhaa fuulduratti isaan lamaan wal finnee haa dubbifnuu jedhanii sooressi jaarraa abbaa gadaa bira fidaaje haana fuula kiyya dura dhufuu waan jiru waliin haasoinaa waliin beeynaasi wanti yeroo san ta'e eega taate sani barreeffamaan mallatteessi naakaayi akkasitti atilleen biyya alaa
deemta. Akkasi wal qabaannee hiriiroon teenya walii wajjin taatee nagaan isin haa geessu deemta. Kanaafuu jechuudhaan naa mallatteessee waraqaarraa harkaa qaba kunooti ani. Kanaafuu na dura fidaaye hin dhaqu jee dide Leencoon. Dide dadhaban. Sababa sanirraa kan ka'e yeroo san dargiin sochii adda addaa waan godhaa jirtuuf jecha bara 1978 kana keessa sochii hamaatu ture. Somaalee cabsitee duuba deebiftee waan jirtuuf waraanis bakka adda addaatti lolli mudatee waan jiruuf jecha sababa biyya keessatti jiraachuu waan hin danda'amneef kaanii gaa isaan ba'anii mul'isa abbaa gadaa eegalee cogeessee booda deebi'ee akkasitti isaan fuudhee baheenii bifa saniini Jabuutii keessatti jiraachuunis rakkoo waan ta'eef jecha baasaboortii Makkaa dhaloota Makkaa Profeesar Mahammad Alii Jaamifaan baasanii fi dhaloota Makkaa ta'ee sooressi achi bahuu danda'ee jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. Kanaafuu laalcha waan kanarratti nuti qabnu laalcha laafaa miti jechuu dandeenye bara 36 ol waan kana ibsaa turre jechuudha rakkoon tun. Tun immoo tani amma waggaa haasawamu waan hedduullee laalu TikTok kanallee waan hin barreessu maleedha. Uummanni Facebook hedduu waan hin ilaalleef garuu akkaan amma namoota fi waggaa haasawan dhagaatti Leencoon kitaaba barreessee irratti ibsa kenne Caalaa Lataalleen akkasitti kennee dhugaan jirtu baatee waan juugaa bal'inaanii meediyaa irratti deemtii waan juu dhagahaa jirra. Silaatuun gaafni isiin godhamuu irra turte gaafa itti fayyadaman sani itti qabsoo bilisummaa san dhaamsuudhaaf itti fayyadaman qabsoo bitaa deebisuuf gaafa qabsaawaa turan sani silaa dubbiin tuni dhugaan jirtu tanaa jedhanii silaa uummata keenya beeksisuu isaanirra ture jechuudha. Kanaafuu kuni waan laaftutti ilaalcha kennuu fi miti jechuu barbaadeeti. Hedduu bareedduudha. Waldhabbiin san gartee waldhabbii yaadaa ta'uu akka fakkeenyaaf amma qaabtetti waldhabbii gartee qabsoo gitaatii fi qabsoo sabaa sani jetteeti kaaftee waldhabbiin guddoon turte. Mee siyaafaatiin qabu jeetiin dhiise waldhabbiin golee fi mul'isfaa hedduutti uumamte waldhabbii akkami? Waldhabbii dhuunfaati moo tanuma siyaasaati? Waldhabbiin yeroo sadi mul'isa abbaa gadaa itti aanaa dhaabaati. Yeroo maali dargiin dhaabni adda bilisummaa Oromoo Somaaleenis ni lola dargiinis ni lola jechuudha yeroo sana. Somaaleen eega loltan nu wajjinis mariin haa godhamu kajuutu ka'e jarri Zallaqa Bayyanaatiif Lammaa Guutamaa faan jechuu jarri warri dargiidhaa jechuudha. Qarsatti waliin haasoo inni godhamee isin qubsiifnee akkuma barbaachisutti isis bakkuma teessanii Somaaleen loltanii baajennini bahaa waan akkanaa kana haasoo inni godhame. Dhaabaa achitti waan kana godhuu hin dandeenyu kajuuni fakkeenyaaf isaanis bookee deemanii jechuudha goleen faan jechuudha. Yeroo isaan achi deemanii mul'isa asii waraqaa jala ergee jechuudha gama gaara mul'ataa gara jalaa kanaan ergee isaan gara warraatiin deemanii bifa sanirraa kan ka'e mul'isa abbaa gadaa jarri kun biyya gurguree waan ta'eef jecha tarkaanfiin irratti haa fudhatamtu kajuu waraqaa jala ergee jechuudha. Sababa kanatti oduun achi dhayitee nuti dhaaba keenya waan hin geenye hojjechuuf hin deemnu marii dhaaba keenyaatiin waan kana hojjanna waan ta'eef jecha yaanni akkanaa kun nurra kennamu sirrii miti kajuu irratti wal dhabanii jechuudha. Wal dhabni suni karroo tarkaanfitti dirree qabsootti araarri godhamee jechuudha gabaabumatti. Akka mana ibsatetti gama dargiidhaa jiraatota dargiidhaati wajjin marii kan godhan goleefaadha mul'isfaa osoo hin ta'in. Kana dhaabni osoo qaban qabne gootanii waan jiru tarkaanfiisan mul'is waraqaa sanatti barreessee jechuudha. Akka maleetti fudhate jechuudha. Manguddummaa sana akkasitti dhumtee jechuudha. Manguddummaadhaan boodarra karrootti. Waldhabbiin akkanaa tun taa gartee ammaan tana kaafne tun taa gartee ilaalcha siyaasaa tan akka reefu kaafne osoo hin ta'in tanuma gartee adeemsaati jechuudha. Mariin goonaaf hin goonu irratti. Rakkoo marii adeemsa mariiti malee adeemsa rakkoo akka sadarkaa du'aatti deemte sanii miti jechuudha. Sirriidha. Asumaanuu namoonni akka golee fa'aan namoota hedduutu qabsaa'ota gartee gaafa san jechaan sanuu ergu raawwattu qaamaan achi turanii namoota gartee dhimmoota adda addaa irratti waan kana sirrii beekaniitu lubbuudhaan jiranii yoo gartee isaanii
mijjaa'ee kan danda'u taate dhiyaatanii barkoo miidiyaa irratti gartee yaada isaanii akka gartee wanni kun waan seenaadha waan dabre waan ammaatii miti waan durii seenaan tun seenaa uummataati uummanni gartee dhugaa jirtu san seenaa jirtu san akka beeku namoonni biraalleen gartee waggaa shantamootaas ta'uleen coolleen kitaabaan barreesse dubbate abbaa caalataalleen kacha ture dubbachuu jira abjuulleen dubbate golee immoo isaa dubbate hanga ammatti gaa miidiyaa irratti nagarree miidiyaa irra ilaalla waan taate jechuu qaamaa wal nagarree akka nu dubbatu walumaanii afeera viidiyoon kun yoo bira ga'e mee eega wallabbiin san taate waa hedduu ta'e namni adda ba'eeti gama lamatti adda ba'e gartee cinaan tokko gama leencoo fa'aa abaa'oo ta'ee gamni biraa immoo gama sooressaa fa'aa goree wallabbii san booda mee namoonni waan kana quba qaban akka ati maree fudhattutti ololaa fi jaarraatu ajjeese jedhanii itti fayyadamanii jettee baaroo osoo akkasii quba qabuu namni maalirra dhaabbateetti jaarraatu ajjeese san haa dubbateetis hin ibsine waggaa meeqa caljee san gubbaan ammoo faallaa jaarraa ta'ee itti qabsaawaa ture. Gabaabumatti ololli kun san qofatti miti sun immoo bu'uura haa ta'uufi malee mee bakka reefu bakka jaallan qabsaa'ota jalqabaa jiran kan jenne kanattiin si deebi'a. Bookeen fa'aan barreessaa dhaabaati yeroo sanii fi bookeetti aanee barreessaa dhaabaa namni fudhate ana. Gabaabumatti jechuudha. Bifa kanaaniin akka kana siitu keessi ibsuu barbaade gabaabumatti garuu kana qofatti hin fayyadamu. Kan itti fayyadaman baay'een inumaahuu jarri kun araba waan jiru kun immoo amma asumarraan afeeruu dandeessa abbaa gadaa humbannaa guyyaa ibsaa fa'aa asaboo ji'a tokko bira ture baarotumsaa yeroo san wanni itti haasa'u jaarraan eenyu wajjin wal qunnamtii qabaadha. Arabaa wajjin wal qunnamtii qabaa arabaa keessatti ijaaramanii dhufan waan ta'eef jecha namni tokko dhaabni siyaasaa tokko wanni mootummaa takkaa wajji walii galuuf biyya takkaa wajji walii galuuf yeroo bilisoometti haala jiru walii wajjin hiriiree jiraachuuf yookaan waan adda addaa wal dabarfatee jiruu diinagdee hawaasummaa waan adda addaati wajji bifa kanaan waan ta'eef jecha nutis garuma san nu harkisan kaa gara sitti deemu taatii miti waan juukaasaatii ture jechuudha. Kun immoo itti deemeeti ololli kuni waata qabsoo kitaatii fi qabsoo sabaa qofa irratti kaawwalee osoo hin ta'in dhaabni kun guutumattuu dhaaba yeroo dura dhaaba saddaatii maqaa nu kennuu tura. Dhaabni kun dhaaba saddaati kasumaaleetii nuun jedhanii eega san booda immoo eega dhootee dubbiin ka dirreetti baatee dim jettee dhoote kana booda sooressinis ka biyya seenee sochiin godhame walii wajji sochiin bal'aan godhame kan immoo arabatti nu jijjiiruu deemanii kuni uummanni warra arabarraa dhufee uummanni isaanii kun Falastiin irraa kun Yaman irraa warra kanaatu irraa dhufee bifa kanaani biyya teenya biyya arabaa galchuu deemanii waan juuni uummata keenya waan hubanne kana akkamitti biyyi teenya nu harkaa baati jechuudhaan ka akkasitti biyya teenya deeffannaa jedhaniiti irraa hambifannaa jedhaniiti kanaanii sochiin godhamaa ture dirree qabsootti jechuu baay'inaan. Alatti immoo bifa gosaatii fi gandaanii deemaa ture. Rakkoon dhaabni jaarraa qabu rakkoo kanaati rakkoo maalii jechaadhaan deemaa ture jechuudha bakka adda addaatti jechuudha. Bifa san dabree eegammaas nuti dhaabni fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo kan gartee sooressa jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamu bara 1985 adda islaama bilisummaa Oromiyaa jee labsee booda amantiin deemanii warra islaamaa qofa bilisoomsuu deemanii Oromoo islaamaa qofa bilisoomsuu deemanii hajuuni cinaachi laafaan kamitti fayyadamnu jechuudhaan hawaasa keenya burjaajisaa turanii jechuu ifitti sirmaachisanii nurratti illee duuchisaa turan jechuu isaan. Ololuma sanii namoonni gartee silaa wallabbii tanaa fi waan tokko qabanis amananii fudhatan jechuu. Tokko kana amma gaa achi deebi'ee waa'ee wanni irratti haa deebi'u waa'ee addaan cabinsa yeroo amma gaa sooressifaan bahe kana uummanni keenyaas
fakkeenyaaf naannoo adda ba'aa keessatti sochiin cimaatu ture. Sooressa hedduu jaalata hawaasni keenya. Jaarraa abbaa gadaa isaa malee waan jaalataniif jecha akka eenyutti simaka akka ooliyaa yookaan himaa yookaan nama tokko bifa addaatti waan ibsaniif akka reefu si hime sani isin hime sanitti nama milikkata addaa qabu ta'uudhaan waan ibsamuuf jecha hedduu jaalata waan ta'eef jecha maaltu ture isaan deemanii jennaan uummanni keenyaas olola gallakkisee warra mormaa aadaa tokko jirutti biyya dhufee biyya seene biyya qabatee tuni waa qabsoon tabiraatii kajuutu fincilli addaa hawaasa waraana dhaaba keessatti uumame sababa sanirraa kan ka'een harki tokko dargitti galee beekamaadha warri dargitti galee yeroo san keessa akkasitti kunis warra hidhaa dargiitiin ture harki guddaan immoo gacha fakkeenyaaf kanuti irraa tokko jechuudha. Warri kanuti irraa tokko kan eenyummaas Abdallaa Maammaffaan warroonni ajajaa buttaa ture warra ciccimoon akka Abubakar warra Saylii namoota ciccimaa barattoota guddaa warreen kun immoo maal godhanii gara gammoojjiitti murqaa tirtiraa lafaan ammas isin hime kanaa fi goggowwii fi rigaataa fi malkaa maaraa jedhanii mojoo naannoo kanaa fi cululii fi biyya karaa kanatti gammoojjii sanatti bahe jechuudha. As keessatti amma sababa kanaan kagaccite kun gara dargii wanni hafe waanuma xiqqootu hafe jechuu dandeenya gabaabumatti jechuudha. Sababa kanarraa kan ka'een warri gabbee kuni nuti amma warri gabbee waan goone beektaa gabaabumatti gara kiyya qabeeyoon kaasu ta'e warri waliin turre baay'eetu jira. Hamma lubbuunuu jiranii warri akka hordofaa odaa kan akka shanta mul'ataa kan lubbuun jiranii isaan malee maasi kunoo kanaadaa warra akka Mahammad Usmaan kanaa jira yookaan Xiilaa jennaani warra jalqaba gaafa sooressifaan gobeelle seenan sumuda awwadaa fidee nama dhufe fa'aa waan kana jira bifa sanirraa kan ka'e Ahmad Aliin Urfaa warra sooressaa wajji baheetu jira. Jarjar sofaa warra sooressaa wajjin adan irraa baheetu ammas bakka san jira yeroo san keessatti warri kun idileen wali qabama kara tokko baane jechuudha. Ahmad Aliin Urfaa jechuun hawwija. Ibrahim Dheereen faan hawwija. Xaariwwal yookaan xaari Baammat faan obo ala warra obo jechuun ajajaan walii jala guddaan bifa sanii wajjin wal qabsiise gabbaanii maal goone gamma warra sii galbeejjanii kophatti ifjaarree bifa saniin ka dargi galla hin gallu maal goonare bifa kanaan haasochoonu jechuudhaani amma nuti 78 kana eessa gammoojjii keessa gabbuune jechuudha. Ilaa hanga qubbii fi ererii fi mulluu fi kana keessa hanga tokko deemnee lolli dargii wajjiinis gobeellee fi kanatti lolli hedduun godhamee lola kanarraa hudduu duuba deebuun dirqama taatee jireenyaa fi baay'ina waraanaatii wajjiin gammoojjii Ogaadeen keessa gabbuune jechuudha. Amma biyya naannoo amma Shinniilee jedhanii warri qabsaa'otaa kaboodaa itti dhume kana nuti isaan dura bakka san turre jechuudha achirra turre jechuudha. Labuu fi tarfee jedhanii achi turre jechuudha naannoo san turre jechuudha. Sababa sanitti achi Ogaadeenii wajjin walitti buunee wal dhooynee sheekaa shilleen yookaan qaalluun nu jala baatee wanni hawwiyyaanis nu wajjin baatee mul'itti ol baane jechuudha nuti ol dachaan jechuudha ona qaraattii jechuudha bifa kanaani socho'aa turree jechuudha yeroo tana keessatti magaa isaan jarri guutoo saddaatanii guutoo saddaat akkanatti kun ogaa hidhattee jirti yookaanuma jala seenti yookaan tan ni balleessina waan juuni yaada akkasiisan haasaa turanii dhufaniiti galaasaa dhugaasaa bakakkoo aanaa horoo ammaan tana Ameerika jira isaallee akkasitti nama fudhachuu dandeessanii aanaa horootis itti gaafatamaa siyaasaa ture yeroo sanii walii wajjin ta'anii nu dhufanii mullu biyyoo camarree jedhanii achittis bara 1980 jechuudha waliin teenyee wajji haasoyinee tokko ta'uu qabnaa bakka takka dacha'uu qabnaa jaboo ni utaalanii akka malitti abuumee ni dhufa suniis fagoo addaan hin jirru dhaloota tokko afaan tokko dubbannaa lola irrattis wal gargaarsifannaa madoo irrattis wal gargaarsifannaa kana waan ta'eef jecha haga odoo deemnu bakka san geenyutti bifa kanaan haa waliin jiraannu
Hajurratti qallee keessummeessinee halku sadi nu waliin bullee geggeessaa ilaa huunoo hanga digaata burqaa tirtiraate jechuudha. Ilaa hangasitti geggeessine bifa saniin akkasitti isaanii wajjin wal qunnamtii nu iddoo jiraachaa turte jechuudha deemaa turte jechuudha. Garuu oduma akkasii waliin jirru maayyiirratti maaltu ture yeroo san keessatti gaffaca'insa keenya san keessatti jarjarsoo takka wanni Ibrahim Deedee surur nama jaaniin Khalil Haji Bushraa yookaan Magarsaa Abdulatiif Haji Muummee Orfoo isaan kun walitti dachaanii bakka takkatti yoo sochoone gaarii hajuuni mojoo fi cululidduu bartolo bakka jaanitti marii geggeessanii marii kanarratti tarkaanfiin murni bobbaasaa fi tarkaanfiin isaan fudhatan tarkaanfii gatinsaa waan ta'eef jecha namni hangi tokko isaan kan Khalilii namni hedduun keessa jiru achitti dhumanii wanniin jarjarsoo fi Abrahaam Reefi surufaa warra baafatee bahee jechuu jirra lubbuun baafatee jechuu bifa kanaani waliigalteen sunis marii waliigaltee silaa bakka takka dacha'u sunis sallaa'ee hafee jechuudha. Kanaafuu bifa kanaani addaan turree oduma isaanii wajjin ammas wal qunnamaa jirruutu sochii maal goone humni guddoodha humna guddoo ta'e jireenyaaf rakkoo hawaasa saamuun hin danda'amu maal haa goonu warra nurra gurguddaa jira warra jijjimaan yeroo san keessatti jechuudha. Warra akka amma Ali Dheeree Ibrahim Dheeree kan isin jiru kanaa fi namoota akka Xaayir kan ammas Xaayir Maaf kan isin jiru warroota akkanaa warroota jijjimaa jira waan ta'eef jecha marii murteessine duuba. Maal ta'e mariin nuti warra hoogganaa kanaa wajjin deemu yeroo san keessa anaa fi Sufiyaan namoonni jajjaba ijoolleen qawwee hidhattee barnootaas barattee waraanas barsiisaa deemaa jirtu nuti hoogganoota wajjin jirra waan ta'eef jecha yeroo sanis maaltu ture dareera arbaa mullo Baabile jala dareera arbaa halloo biyyoo bakka jaanitti waraanni naannoo sanitti hoogganoonni marii geggeessee dargii wajjin mari'achuu qabna. Eenyuuf dargii wajjin hoggaa mari'annu maal goona? Somaaliin araasuu qabna dhaynee barnootaas fudhachuu qabna humna waraanaatis meeshaatis harkachuu qabna hajuurra geenye mal. Bifa sanirraa kan ka'e dargii qunnamne jechuudha. Dargii qunnamne bulchoota wannaa keessi jira dhaqaboor jira godee jira kan fakkeenya qotanii bultoota kan akka Abdusalaam Arawwee fa'aa jira qotanii bultoota itti gaafatamaa qotanii bultoota argee kanneen wajjin marii geggeessinee maal nyaattan jennaan ruuza jenneeni maal waan biraa hoo jennaan jima qamaana jenneeni waan biraa hoo jennaan sigaara dhugna jedhanii waraanni keessa sigaara dhuga jedhaniini bifa kaneeni gaafa san laandiroobar marii qabu makiinaan olaantuun laandiroobar jira laandiroobar kana guutanii akkasitti dachii rabbii kana guutanii waraanni guddaan kun keessa deemanii dhufanii ilaalanii kun hundi dhuggaluu deema jedhanii bifa saniini maayyii irratti waliigalteen wanni karoorri lafa jiru kan hin ammaneefu Somaaliyaa hayyuu kun waan lafa jiruuf jecha marii maayyii hatti isaanii nutis gama keessan galu ka isinillee itti waliigallu halluu biyyootti mari'achuu qabnu. Hoogganoonni isaa dhufanii nama torbaa dhufe isaan dargiirra waraanni keessan gamasiin haa ta'u waraanni keenyas gamanaan haa ta'u idduu galatti asharaan maali caayaan dhaabbatee caayaan mukaa baay'een dhaabbatee bifa sanitti akkasitti yoo walitti haa dhufnuudha walii galanii yeroo walitti dhufan ammoo namu waraana isaa beeksisu yoo dabaalaaf karasaasa dhukaaf nu taate dabaalaaf jecha lola seehanii akka rakkoon hoogganoota kanarraa nurraas hin geenye akka namuu tasgabbaa'ee bakkuma isaa jiraatu nuti keenyaas itti himne isinis itti maarra walii galle bifa kanaanii nama torban akkuma dhufanii gatta'anitti harka kennaa jennaan namni afur harka kennuu dide afran achitti dhumanii Abdusalaam Arawwee karraa tokko namni sadii harka kenne nama sadeen fuunee kunne jechuun nuti. Waraanni guddaan kun duraanuu kun daalota bahee waan jiruuf jecha achumaan faafameen cerariin halkan kana deemaa bullee eegattoo lafa jaaniin durriyyee qubanne jechuudha. Durriyyee jechuun Somaalee daangaa Somaaleerraa yoo xiqqaatte kiiloomeetira 50 yookaan ati dhibbata akkas waan akkasiiti. Yeroo kana yeroo galtee akkuma wal waraanuun jirtutti walii galteen araaraatiin ni jirti leedha mariilee ni jirti. Isin marii tana tooftaadhaa fi nama boojitanii dargiidatti wanta eenyu
Somaalee kan niitanii araara Somaalee wajjin buusuudhaaf jechuu kan tooftaa tana fayyadamtan. Akkana fakkaatu. fayyadamne Somaalee araarsuu qofa osoo hin ta'in irraa fayyadamuu kan dandeenyu bifa kanaan waan jiru tooftaa lachuu ni taphanne nuti. Kanaaf adeemsa haasawaa irratti walitti dhufuu teenya. Yeroo kanatti yeroo ammaan tana tooftaa tana baafatanii marii tana gootanitti hoggansi dhaabaa eenyufaadha yeroo kana. Taari Maammati guddaa waliigalaa jechuudha. Amma yeroo kun bara meeqa gaafa gartee osoo islaama adda bilisummaa islaama oromiyaa osoo hin dhaabbiin dura egaa abaa'oonis gartee wallabbiin uumamtee adda baate kana na fakkaata yeroon tun. Eegal amma laal 78 adda jabinsi. Yeroo 78 kana nuti gammoojji turre kaan isin ibsa kanatti fiiqii gad lafa bal'oo kunoo burqaa arbaa jaanii tarfee jaanii labu jaanii shinniilee kan amma warri hin beekne shinnigaa juun kana shinniilee maqaansi kanaafi daree jeedalloo fi dibbirawwan dalkaa ilaa qarree ciqootii fi lafa kana yeroo san dura turree jechuudha nuti. Yeroon tu yeroo tami yeroo 78ti. Yeroon ammaan tana deebinee dargii wajjin haasawa goonu kuni 79 jechuudha. Bara 1990 79 kana sooressifaan mul'is gadaafaan jarri hoggansi dhaabaa akka turan kun eessa turan? Suudii jiran. Isaan Suudii jiran jechuu yeroo sanatti mul'isa abbaa gadaa Jabuuti jira. Warroonni sooressaa wajjin deemanii amma gaatana bookeen faanka ibsa jalloo kennuu danda'anii kanaafuu sooressi yeroo tana 79 kana Suudii jiranii jechuudha. Yeroo nuti 79 jaraa wajjin kana gaggeessinu kana Suudii jiran isaan. Hedduu gaariidha. Sanboota akkasitti tooftaa saniin jara hanga tokko humna gartee warri didan achitti ajjeeftanii jara kana ammoo boojitanii Somaaliitti fayyadamtanii jechuudha. Somaaliirraa gargaarsa argachuudhaaf. Somaaliitti fayyadamnee Somaalee yeroo geessine Somaaleen gammachuu gosa adda addaatiin akka ajaa'ibaa kana fudhatteeti barmeela zeetaa kaardii rabbii qabu kanaa fi ruuza dachii rabbii guuttee bifa kanaan amma akkanaa miti isin ka dhufe kana amma haaromsa yookaan leenjii isinii kennuun barbaachisa jaanii guuranii bakka sooressifaan yeroo jalqaba adanirraa ba'an itti hidhaman bardaale itti qabaman bardaale bakka jaan nu geessan jechuudha. Bardaaletti haamma achi turre achitti gaammaan tana barnoota militarii nuuf fidanii achi barnoota irra haga tokko turre jechuudha. Toora ji'a yoo xiqqaate ati ji'a 5 fi waa achirra turre achi turre jechuudha. Yeroo amma achi turru kana keessatti warri sheekaashi haqaalloo ka duraan nutti dabalame kuni warri kuni gartee dhiibbaa nurratti oofaa xaayir itti aanaa godhanii xaayir Mahammad durataa ka sheekaashitti xaayirii beek kan oboo kunis xaayiri. Kana waan ta'eef kana godhanii dhiibbaa nurra godhan jaanii osuma nuti hin hubatin inninis nu biraa deeme jechuudha. Edaa isaan nurra qophaa'anii jiranii nama 67 kan ta'u hidhannoo guutuu fi girnuuf ka qabaniitu bakkuma nuti eenyutti ka qawween teenye irkifamtee akka jirtutti jirtu ka walgahiirra nuti jirru qullaa militariin Somaaliidhaa achi gorsaa fi barnoota nu barsiisaa jiran kitaaba namuu daftara gurguddaa kana qabatee achi barnoota kan dhageeffachuu jiru weerara tarkaanfii nurra fudhatan jechuudha. Weerara nurra fudhatanii hoggaa isaan qawwee mooratti bananii mooraa keessa hawjaanii bakka meeshaa bira gaanii rasaasa nutti banan hangi tokko buqqa'uu ni geenye baqachuuf lakki aboo hee damee afaan bakakka akkamitti duuba deebitan jedhamni lallabeeti akkasitti itti fara rasaasuma jiru kanatti rabbiin namarraa qabuu mukaatalagaa rabbiiti qawwee sanis guuraniiti jara sanis irraa akkasin nam sadi du'a achitti irraa hambisnee akkasitti isaan baqatanii bahan baazuqaas akka gaariitti irra keenya qawwee gurguddoos baafnee haga waraanni Eertiree kan gama qubatuu fi waraanni Billisaa kan gama qubatuus ajaa'ibu takkatti tarkaanfii san fudhanne warri jiru guutuu ni beeka jechuudha. Kan ibsa kiyya kana haasawaa kiyya kana dhaga'u akka gaarii hubataa bifa san irraa kan ka'e akkasitti militariin Somaalee kan keessa jirullee aboo 600 geessi kan libara afaan qawwee kanin itti simbasiisee nu wajjin akkasii sochiisan goone
hoggaa nuti yeroo tana keessa gaala labsi kee jamaali Somaaleen Oromoo jechuun dhageesse dhaga'uun feetu ni gatte yoo dhageesse hoggasuma fuuti waan ta'eef jecha nuti maali yeroo san damee afaan bakakkaati wanni beekamnuun jechuudha. Damee afaan bakakkaatiin beekamni Somaaleen ni aarte dubbii tanarra maal goote wacaale bakka jaangof yeroo tanatti gaafa san kotorbaantiin guuramtu jirti. Waraana keessan fidaati harooreessa kaambii dargii tana balleessaa yoo san ta'uu baattan ni baddannuun jedhanii akkasii waraanni filleetti qajeelchine ijoollee baasuqaa nama tokkoon dhooytu tanaan nu keessa jira waan ta'eef jecha ibiddatti qabsiifte ijoolleen bilgoote maallaqa guurtee as garagalte. Kanaafuu amma hoggaa as garagaltu nurraa bahaa jiran meeshaa isiniif kennina waan keessan fudhadhaa bahaa jiran. 78 jalqaba maali 80 jalqaba jechuu hoyi. Bara 1980 jalqaba suduudhaan meeshaa keenya fe'annee eessa qubanne mullu qubanne jechuu ifi fadis gaara mul'ataa akkasitti gaachi qubanne waraana qoonne jecha kaan baabbile kaan jaarsoo kaan gaara mul'ataa kaan kuunoo oborraa akkasitti ijoolleen teejimaa kurfaaroo qaafaatti ta'umte jechuudha. Shaffisaan faan qaasim faa jechuudha. Ijoolleen kirnoo fi baasuqaa dhooytu jajjabduun tun. Akkasitti bifa saniin achi geenye numaa 80 achi ga'e maasi jarri achirraa fakkeenyaaf ergame kan Magarsaa Bariitii fi Abbaatii keessa sarbuu fi jaroonni kun warri gaamma achirraa Leencoo fa'aatu yookaan Xaabdii fa'aa Taaddasaa Eebbaa fa'aatu Magdashoo dhufe jedhanii warri deeman ka shenniiletti qabamanii dhumanii mucaa tokko fiigaan dhufe dirmannee nuti dhaquu biran dandeenye lafti addaan fagoo waan taateef jecha bifa saniin ka rakkoon akkanaa nurra geessee Umar Abrahaam faan kun akkasitti ichitti dhumanii waan jiruuni akka malee Umar Abrahaam kaa nama jaalatamaa fi wallisaa fi qabsaawaa goota nama ajaa'ibaa tokko irraa tokko bifa saniin akkasitti dubbiin nu bira geessee jechuun nuti gaafasan achi turre sababa sanirraa kan ka'een eega sanboota galaasaa fi dhugaasaa bakakkootii fi aanaa horoofaan akkasitti nu qunnamanii hiriiroollee wajji goonaa walii wajjiinis qabsooyinaa jedhanii akkasitti mariin nu iddoo deemaa ture. Hawwisoon isaaniitis warri akkammaa leencoo jennaanii leencoon obboleessa Guusaati. Guusaa ibsaa jechuun abbaa gadaa umbannaa kana itti gaafatamaa hawwisooti yeroo sanii fi yeroo takka aanaa horooftii wajjiin nu bira turan nu bira dhufaniiti bifa saniin walii wajjiin eegasan booda hiriiroon nu iddoo turtee jechuudha. Baanee biyyatti jechuudha. Waggaa takka ta'ee osoo oduu waggaa takkaa hin taa'in 80 fi takkatti warra ona qaraatii fi obo nu wajji bahee warra ona qaraatii fi hawwiyyaa jaamee lollimmaas nu iddoo ta'e jechuudha. Tarkaanfii namtu nurratti warra ona qaraarratti fuudhamte yeroo tana gaammaas nu achi jiru habahee bakka san jiruu bobbaasaa turaan faan cabsaa jaamii faan Toofiq Usmaanii faa namoonni silaa ciccimaan kun guutoo labaat keessaa buqqaanii nutti dhufan jechuudha. Ibsaa gammachuu faan jechuudha. Nutti dhufanii amma yoggaa dhufan isaanis warra hoogganoota gama tokko wal keessa facaasnee wanni abdii hiitar dura taa'aa bobbaasaa turaa itti aanaa barreessaa Magarsaa Qilxuu bifa kanaan tartiiba goonee walii wajjin turre. Osoo sadin gahin amma 80 nama kana keessa maal godhanii biyya Somaalee deebanii Abduu Jaliil yeroo kana keessatti hoggaa baanu kan ammaan tana nurra godhanii waliin baan. Abduu Jaliil kun eessa warra faattaa jedhanii hawwiyyaa warra faattaa jedhaniiti. Abduu Jaliil kun kasheemaa makkaliif akaakaawwan isaa Hararitti gaafa Lijiyyaazuu fa'aa wajjin lolee kan Harar amma tulluu madaafaa jalatti qabriin isaanii jirtu jechuudha. Warra lolaa Lijiyyaazuu wajjin lolee jechuudha inni kun inni kun ilma isaatii jechuudha. Akaakotaaf jechuudha sheef makkaliif. Amma Abduu Jaliil kun anaa fi Sufiyaan kan oborra mucaanii anaa fi Sufiyaan fi Sheekh Hassan Abbaa Diinaggee jenii nu lamaan kan nu fudhatee Somaaleen nun deebi. Hoggaa Somaalitti deebi'u inni chitti nu biraa hafe. Sufiyaan kanaa fi ana giraaja seentanii barattaniiti waa barattan nun jaan ani hin barbaadu jeen an biyya deebi'ee qabsotti deebi'uun narra jiraata. Nuti immoo dhukkubaan nu keessa jira kaaturumaanuu jalqaba dhukkuba hamaa waan nu keessatti uumamee jiruuf jecha garasitti deemaa jirra.
akka qoosaatti wanti naa wajji haasamu yeroo hundaa'u jaarraa wajji wal arguu dandeenya ati kami wal beekumsi kee kana wanni nuti nu idduutti haasawamaa ture jechuudha. Bifa sanirraa kan ka'e sheekessan ka abbaa diinagdee kanaa wajji nuti biyyatti deebine jechuudha. Hoggaa biyyatti deebinu bakka amma xalee nuur jirutti kurneel amma xalee nuur jirutti. Amma jaarmee haaromsinee an itti gaafata barreessaa fi itti gaafatama eeyduudha fi qaambiidha ta'ee na ramadanii bifa kanaan Xaahir Mahammad kan isin jiru kana dura taa'aa itti filame jechuudha. Amma kana dhagaaniiti Abduu Jaliil fa'aa warrichitti hafe Abdii Eedar kanaa fi Mahammad Sheekaa jaanii haa warra cireer haa ogaade yookaan warra daaroo kana sunis urjii lama qabaa mileetii Somaaleeti wal guuratanii dhufan jechuudha. Nu booda fincila godhanii Oromoo fincila gootee warri adda bilisummaa Oromoo galee jira jedhanii lubbu dafaadha qabaa jedhanii nuti kana nu banne amma eegas harkachuu teenya malee. Bifa kanaani amma hoggaan dhufan yeruma dhufanitti anoriin kamaan boos maal jedhaniin qopheessaa tureetiin waa iraa ture irra deemeeti re'eelee hangaa 5,000 takkaa ture re'eelee san ummata waraana waan adda addaa qoodaa ture. Amma idduma tana keessatti horii tokko fidi jedhanii karaa mullu keessan ergan. Anaa mullu keessa jiru kana Xaahir Mahammad kan jiru kana na duubaa qabanii hidhaa kaayan kasilaa dura taa'aa filame kana. Amma hin dhufin naan jaan ijoolleen naa himtee ati si barbaadaa jiranii hin dhufinii warra fincila godhe jedhanii si barbaadu jiranii. Hanga saala gelfaa yookaan waraanni keenya dhufutti ati akkan dhufne qabamee dhuunfata jala walfamee jira. Waan fedhanaa fidanii dhufean hoggaan dhufaanis dhuunfata jala na oolchaniin. Yeroo isaan amma hin turre waraanni dirmatee nu dhufaa rakkoo jaaniiti jajjaratti jala kana fixuu qabna jaanii fuudhanii Xaahir waan achi baasanii harka duubatti hidhanii isa dhawan Xaahir Mahammad kan isin jookan. Hoggaa isa dhawanii booda ana na fuudhan jechuudha. Anaas dhawuudhaaf hidhanii hoggaa isaan na fuudhan ijoolleen amma reefu maqaa sii dhayeessan Shaffisaa Qaasim ijoollee jajjabduu tan boruu maayaa ka gaafa dhaabni lamaan dura wal dhawuu deemu bakka san jiru jechuudha. Inni nama cimaadha. Lola keessas nama baay'ee ture waan ta'eef ijoolleen jajjabduun ture qawwee meeshaa girnoofii fi baazuu qabattee nu idduutti baate jechuudha. Amma isii nu idduu jirtuu buttaan saalageeliif waraanni dirmachuudhaan nu dhaqqabe jechuudha. Achirratti haadanarraa jiranii bakkatti na deebisanii achi booda bultii 10 takka hin bayfannaan duruun du'e daanuu akka nama du'etti. Duruu du'ee bakka jiruun hubanne akkasitti bultii 11 Abduu Jaliiluma kana eega araarri godhame booda isaan araaraas fixatanii waa hunda fixatan akkuma qabu lilmeedhaan ijoolleen teenya marfee dawaa adda addaatiin gubbaa dhaabbachaa turte kilaash kiyyaas kana bira ciisu Abduu Jaliil kun shugguxii qabatee na gubbaa dhufe ammaan tanamee waan fiddu fidinaan jiru kanumaan dammaqee jechuuf arge jechuudha. Abduu Jaliil kun anjamatti godhaa. Yeroo sanii fi isaan dur walii galanii anis tokkosin dammaqee eega san lafaa ka'e. Akkasitti nuu jiruuhi sochiin kunis ture eega san hoggaa bobbaasaan faan dhufanii filmaanni gaggeeffame. Wanni kun Abdii Eedar kun Magarsaa iyyuu as jiraate ijaa guddoo naa qaba waan ta'eef hin ta'u asirraa waraana bobbaa irratti ramadamuu qabaa buttaa itti gaafatamaa buttaa baabbilee tahee ramadamuu qaba jedhaniitiin akkasitti baabbileen ramadamanii. Anaa baabbilee ramaddiin baabbilee irra jiru buttaa san irra jiru yaa'ina guyyaa haate lolleen irratti ta'ee nama hedduu rakkoon irra geessee hanga tokko ati irra guddaan namaa humnaan bahee hiiroo bakka jaanitti fadis namoonni beeka amma hoggaan aannan dubbachaa jiru kana achitti wal geenye namuu hagaa. Mee bakka tanatti osoo tagartee amma lola boodarraa kanatti hin dhufne dhaabni jalqaba fi Xaahirii fi Magarsaa dura bu'aa fi barreessaa taatanii filamtan kun kanuma damee afaan bakka jiru kana moo dhaaba kamii ammasis deebi'ee dhaabni biraa kan dhufee gartee namoota biraa filatee bakka buufatee hoggaa dhufu isin irratti gartee isin ajjeesuudhaaf deemu kun dhaaba kamii? Laal amma akka jalqabaatti tokko ture. Abduu Jaliil itti gaafatamaa akka ture kana Somaalee waliin deebineeti nuti biraa deebi'eenaaf isheetichi biraa deebinee eega deebine booda isaan duubaa nu filmaata kana geggeessine.
hawali gallu. Filmaata geggeessine kanarratti isaan duuba amma wal jaaranii dhufan jechuudha. Akka namuu hin beeknetti dhufanii nurra qubatan isaan dhufanii tarkaanfii fudhachuuf jechuudha warra fincila godhee dhaaba adda bilisummaa Oromoo tahee itti dabalame kana jarjara dhaqqabnee hoogganoota kana keessaa finnee waraana deeffachuu qabnaan. Isin gaafa san waraana adda bilisummaa Oromootti dabalamtanii jirtanii dhugumaan. Hin dabalamne nuti filmaatuma geggeessine malee walumaan haasa'u jirra. Dhaaba fakkeenyaaf amma murna galaasaatii wajjin haasa'aatuma jirra nuti. Waluma qunnamtii qabnaa waliin jirra malee walitti dabalamnee jiru. Ayyee. Bifa saniin egaa ammaan tana nuti yeroo kana isaan tarkaanfii tana fudhatanii nuti egaa amma bifa tanarraa kan ka'e namoonni ciccimaan ammaan tana walitti dabalamneen kunis walii wajjin taanee guutumattuu walitti dhufnee jaarmaya geggeessine jechuudha. Jaarmaya geggeessinee tartiiba bakkattiif deemnee ni lakki sochii kana qunnamtiin gaanuu fi sooressee hedduu beeyti achirraa kaayitis ni jirti duraanis. Eeganallee maas ni jirti. Warra Jabuutii deemu waraqaatu nu hedduu deema. Suudii dhaqee dhufu waraqaatu nu hedduu jira. Sochii adda addaa jira. Kanaaf nu keessa nuuf isa sooressee hedduu. Bifa kanarraa kan ka'een amma nu jaarmaya bakkatti deebifnee durataa bobbaasaa turaa itti gaafatamaa itti aanaan goone bobbaasaa turaa itti gaafatamaa waraanaa cabsaa jaabii barreessaa Magarsaa Qilxuudhaa itti gaafatamaa siyaasaa Toofiq Usmaaneedhaa itti gaafatamaa Diin Sheekh Yusuf kanneen amma nuti tartiiba kana guutumattuu ramaddii geggeessinee buttootaas buttaa Harar buttaa Abaadir buttaa Mul'ataa, buttaa Imaam Ahmad, buttaa akkasitti buttoota kanaas tartiiba goonee ramaddii kanaan kun ilaa buttaan Abaadir ilaa hanga Jaarsootti ilaa Somaaliyaatti Fadisirraa jalqabee akkatti fufu buttaan Harar ammoo suduudhaan qattitaa maal jennaani Haramaayaa Hammarreessaan gaara Mul'ata walakkaa tana ilaa hanga Qarsaadhi walumaa galattu Goro isaan buttaa Harar. Durataan buttaa Abaadir Ibsaa Gammachuuti. Durataan immoo buttaa Harar Hordofaa Odaati. Itti gaafatamaan buttaa Mul'ataa wani eenyu dadaati Ahmadiin yookaan Diimaa jennaani maqaa isaati. Akkasitti isaa itti gaafatamaa buttaa Mul'ataati jechuudha. Bifa kanaan ramaddiin godhamtee buttaa Amennuur immoo waniidha hordofaadha. Kabooda jalqaba hoggaa rasaasni duraa dhawamu nu itti dhawamu kasilaa ajjeesan jechuudha. Hordofaan ammas hin jiru kuni itti gaafatamaa buttaa Amennuur jechuudha. Bifa kanaan ramaddii fixannee itti dachaani gaama warra mul'utti waraana bobbaafnee boqqolloo keenya ka duraan midhaan nuti boollaa qabnu waan bakka adda addaatti qabnu hunda fe'annee Fadis galchine jechuudha. Kunis akka boolla qotee bishaan achirraa dhufe hundi boqqolloon akka boollattuu nuuna qabu. Kana goonee warra qawwee harkaa qabuu fi haa midhaan irraa guurrates hundarraa akka walitti qaban. Akkasi guututti warra mul'urraas walitti qabne qawwee hanga irraa walitti qabnee tokko lamaa fi namni qawweedhaan akka duraan irraa eegamte hunda lama lamaan akka deemu taasifnee bifa saniin tartiiba goonee akkasii manguddoon hawwiyyaatis dhuftee dogoggora keenya jettee wal araarsinee biyya teessanii namni maabooda isinitti bu'u jiru mul'oo kanuma keessatti qabsaawaasis waliin turre keessanii jedhanii akkasii walii gallee eega sanboota tarkaanfii lammadaa katti aantu maal goone jennee fudhanne immaa. Tarkaanfii lammadaa barri kun amma baramee qaba barri kun barri gartee buttaa Abaadirii fi buttaa hunda warra maddan kun saddeettami takka. Bara osoo saddeettami takka jechuun. Hayyee. Kana amma gaa maal goone amma tarkaanfii lammadaa ka fudhannu maali? Bifa lamaan deemu qabna. Bifti lamaan tokko dargii wajji wal harkaa qabna. Mariin nuufi warra adda bilisa murna galaasaa adda bilisummaa Oromoo galaasaa murna galaasaatii wajji nu iddoo jiruus dhiibbaa jira. Maal eega waraanni kun gartee jaraa wajji adda ba'e waraana kana fudhachuu qabnaadhaan dhiibbaa haasawa marii ciccimaa deemaa jalqabee jira. Kanaas kophaa harkaa qabna. Kana wajjin ammas dargiinis bobbaa jira. Maal goone imma bulchoota awurajjaa jaan gaafa sanii godinaan aanaa fi kunis hin jiru gaafa san ka awurajjaadha. Bulchaa Gurawaa
wanni jira abroo marii jira itti gaafatama yeroo san jiru kan immoo amma jugeete kan fadisi bifa kanaan imma isaanitti ergannee wanni awrajjaa naannawaa baa hunda itti ergine aboogaa tarkaanfiin akkanaa nurra fudhatama dhaloota wajji qabna biyyi tun biyya teenya ammaas nuti amma yeroo tana keessatti ammaas dargittis gallee jiraachuun barbaannu akkabtu wayya yookaan kaanuu wajji lola warri akkanatti nu fixee rakkoo adda addaa nurraan ga'e inumaa dhaadannoon isaan nuu kennan biyyatti yoo citachaatanis nuutu qawwee isinirraa guuruu ta'a waddala tokkoo fi sa'a tokko yookaan waddala tokkoo fi dibicha tokkotti galtanii mana kan qabnetti qawwee bakkuma isin ciifte isinirraa fuuna jedhanii nu dhaadachaa jiran nutillee nama maal haa goonu jennee mari'achiifne maal nuun jan duuba biitti teessanii socho'aa bakka feetan nuun jaatu. Marii bareedaa wajjin gaggeessine walii gallee achii gaa eega booda ammaas wanti walii galleen dargiin hanga tokko isaan mari'achiifne jara keenya kanaa wajjin jenneeti gaafa sanii falmataa gadaafaa warra barreessaa jugeeti gaafa san yeroo sun keessatti haga goobeellee jirruus nama gaaza kana yookaan barmeelaan waan adda addaa achi keessaa nu ergaa ture. Falmataa gadaa jechuun yeroo jalqabaatiis warra namoota hayyuu buttaa ture jechuun isaa fi Raggaasaan faan jechuun Sufiyaan Sanalii kan amma Landan jiru isaa fi warri falmataan faan namoonni kun warra gartee gaafa san hayyuu turan jechuun fi Ahmad inni yoo faaji warroonni kun warra yeroo saniif akkasitti hayyuu buttaa turanii eega san sababa gargar cabinsaatiin gara dargii deebi'an jechuudha. Kanaaf falmataanis yeroo san waliin jira waan ta'eef jecha akka awrajjaatti haasawni gaggeeffamee eega san booda akka wannaatti haa gaggeeffamu akka kibla agarii yookaan akkasii beekan jarrini gaafa sanii hanga kutaatti jechuudha. Mariin haa gaggeeffamu hajuu kaasanii namni yeroo saniif achi filame anaa fi damshoo jechuu kadhaamni file. Naa fi damshoo filanii nuu sanirra jiru amma gaa buttaa hararka ol kute kanaan katabee mayyuu bakka jiru qabaa jenneen. Katabee mayyuu gandeeree jedhanii mana gala gaafa san deebi'ee ammoo sooressa bakka jirutti nama tola turraa tokko inni godatti jechuudha. Sababa saniini isa qabaa jenneen isa yeroo qaban waraqaa barreessinee itti kennine waan jedhee waraqaa naatu barreessinee itti kennine bobbaasaa turaa itti mallatteesse waan ta'eef geessanii odamanii achi waraqaa lammada oduu isaan hin qunnamne waraqaan isa sooressaa nu bira geesse ammaas duraanis miidhagaa galma waaqorraa ijoollee orgobbaata jaarsaa jaartii ta warra jabuutii deemu isaanii kenninee waraqaan achi dhaqxee nu deebitee jirti ammaas bifa kanaa wajji wal qabsiifnee sooressaa wajji amma gaa nu bira geesse yeroo san eenyu wajji jirra nuti immoo mariirra nuuree alii gaaloo janiiti wanni fadis liqambar mudhii baallii jechuudha. Sangaa fidee dhaaba lamaaniif jee sangaa fidee nuuqalee hulloo bariisoo jedhanii holaa kanaatu jilba kanatti ba'e isa gaaddisaadha hordofaa warra isaanii wajjin dhufe jechuudha. Akkasitti bakka takka nuuqalanii isaanii wajjin turre isaanii wajjin jira jechuudha. Numaa isaanii wajjin jiru waraqaa fidde ijoolleetti waraqaa nu dhufte jechuudha. Maamma Bakar jennaan waraqaa fidee nu dhufe hoggaa dhufu waraqaan babbaasaa turaana yaamee achi baanee waraqaa dubbisnee maal goon waliin dhaammannee akkasitti hatattamraa misfaa warra hanga tokko fuunee bira dhiifnee nuti maanta isaan bira dhiifnee biraa baane akkasitti hoggas maal kan deemaa bullee gobeellee kurfaa jabbiyyanii achitti bakka sooressi jirutti itti dhaynee achitti sooressaa wajjin hanga tokko teenyee mari'annee anaa fi Bilisaa roobaa kan amma kunoo baabbilee jira yeroo ammaa kana nama lubbuun jiru ardaallee eenyuuti ardaallee bobbaasaa turaati yeroo sana. Kanaaf naafi isa sooressa biratti nu hambisanii jechuudha. Sooressa yeroo san keessatti sooressa abbaa gadaa hulluuqaa gobeellee qofaaf bira jira jechuudha. Markab gobeellee immoo dho'isaadhaan dhagaarra deemee dhagaa ganda maallaqa geessee ganda qarsoo irraa waatti fidaa jechuudha. Nu bira dhiisanii ammaas achi deebi'an jechuudha. Isaan gara waraanaati. Waraanni gaa deebi'ee wal mari'atee eega san booda bobbaasaan deebi'ee teenye horri yaa'ii sabaa haa qababtu jennee yaa'ii sabaatiif qabee qabamtee baruma 1980 fi takkaa bara keessa jechuudha. Akkasitti gola qabbanaatti gaarri ciramee dachiin toltee waa hunda tolchanii horiin dhufee qalamee akkasitti walitti dhufnee filmaanni gaggeeffame jechuudha. Xumura bara 1980 takkaa kana xumura isaa akkasitti filmaanni gaggeeffame jechuudha. Filmaanni hedduu bareedduu bakka filmaataan duratti
gaafa isin xalayaa barreessanii gartee jara bulchoota awraajjaati wajjin marii jara dargii gartee warra biyya gaafa san bulchuu abbootii addaati wajjin marii godhuu deemtan san sooressifaan gaafa san dhagaa gaachanaa jiranii akkuma ammaa jettetti nama tokko qofaa bira jira. Yeroo kana waraana Somaaliyaa ol deebi'e kan gartee ibsaa gammachuu dhiyoo tana jaalibsaa gammachuu ni beekta dhiyoo tana barkoo miidiyaa irratti asitti marii wajjin taasifne turtii san irratti waraanichi ol deebi'e keessa akka jiru dubbatee ture. Waraanni atis keessa jirtu kan ammaan tana naa'imuu jirtu kun waraana sanii jechuu